dhaggeeffadha. Ummanni kuni ummata nagayaati. Ummata siyaasa irraa bilisaati. Ka qeerraa buqqiftanii mana irratti gubdanii qabeenya jaraan saamtanii deebitanii akka waan ummanni Arsii jibbaa amantii qabutti alaga irratti duula baasiftan duula maqaballeesii. Ummanni kun qabeenya ofii dhabet manarraa buqqa'et bin akka bineensatti mukatti galet muka jalatti dhalet harki irraa citet baxaabaxanii yuuriyaa fi daappii obaaftaniit akka waan ummanni kun jibbaa amantii qabu akka waan Arsii keessa islaamni qofti jirtu beeta kiristaanii guban jettanii dhugaa jarallee awwaaltanii dhiiga jarallee awwaaltanii qabeenya jarallee barbadeessitanii olala irratti oofsisaa jirtanii jechuun ila aangoon ergisa aangoo fi qabeenyi fayyaan sirigale aangoodha qabeenya fayyaadha ergisa sirraa deema kun yegizaawii no Minilik Itoophiyaa kan keessatti humna qabuyyuu osoo lubbuun jiru dhudhuufee du'e dhufuu qabatu hin danda'u gizee deema akkatti wannoo mindinoo ka akka gaangeessan bilbila hunduratti ka daa'imaan baatan kana maal jedhanii ka daa'imaan baatan waan daa'imaan beerri baatu kun maalin waan daa'imaan baatan biyyatti kalloo hodhaniifit kalloo irratti qorkee godhaniifi gizee deemu shak xar yaa deemaa ture. Minilik ka humna qabu guddaan sun jechuu ka ummata harkaa fi harma irraa cire. Haayile Sillaasee dhufe inni illee hin kute. Dargi dhufe inni hin kute. Mallasa dhufe hin kute. Haayile Maarami dhufe hin kute. Ati illee hin kutta. Yookaan jiruun gadhiifta yookaan du'aan gadhiifta. Taraadha. Yagizee guddaa inoo. Ka humna qabu zalaalam jiraata Rabbi qofa. Zalaalam jiraata Rabbi qofa. Aangoo fi qabeenyi ni darba. Fayyaan ni dabarti. Kanaaf isin warri bosona keessa jirtanii fi warri aangoorra jirtanillee ilmaan abbaa tokkooti. Ummata kana irraa dhalattan. Ummanni keessan jibbaa keessan hin qabu. Maqaa keessanuu hin beeku. Eree baxaam yaasaazzanii maal wanni nagadiisu maal ni beeytanii? Ana hunda caalaa wanni nagadiisu maalni? Ummanni kun siyaasa hin beeku. Jara hin beeku. Waan deeggaruu qabu. Yoo gibira fidanii gibira kafaluu qofa. Deeggarsa waliin kennuu qofa. Homa jarri jedhanii kennuu malee waa takka hin beeku. Tizaaz kalaa hin hojjennaan kennu. Ummata miskiina marfuu halqalam jedhaniin warra akkanaa kana. Marfuu halqalam jechuun hin beeytanii afaan Arabaatiin. Marfuu halqalam jechuun maal jechuun beeytanii afaan Arabaatiin. Ummata dilii hin qabne hiwwaa minim waa takka hin beeyne jechuudha. Waa takka kan beeyne ka ayyaa fuudhee hunduu ana aabbadha jedhee ka dhufee ajaje waan harkaa qabu itti kennu. Ummata miskiina akkanaa kana warri qawwee qabu ka bosona jiru ka aangoorra jirullee dararaa jechuudha. Ayaasaazzinim dhugaan ummata kanaa wallahi dhiini ummata kanaa galaana ta'e isin nyaata. Ummata miskiina kana dhiisa. Ummata miskiina kana dhiisaa filis ummanni kun waa takka hin beeku. Anamma fakkeenyaaf akka naannootitti dhalataa Arsiiti. Ollaa mana kennaa kiristaana jira wallahi. Abbaan kiyya sheeka imaama gandaati. Ollaan kenna kiristaana. Nuti yeroo ayyaana isaanii achi deemnee wannoo kana nyaanna mindinoo mibbaaloo qixxeemoo mindinoo. Haphii takka jira ta eelee farat irratti tolchan. Maqaan na jala badee amma dullumaa wajjin. Daabboo miti haphii wayitu jira ta yeroo masqalaa goran. Ta yeroo sanuuyyuu gizee wannoo aga cabduu sii kennan bittillee cabduu sii kennuun dhoggana milikkataaf. Cabduu isii sii kennuun hin ta'u akkasitti irraa baasanii kiisii keessa kaayattee guyyaa bakka horii eenyutti qaccee kana madabaraa warra jala hannee foonee dhukaasaa oollee bittillee san bakka horii eenyutti dhadhaa fi waan garaagaraatiin sii tolchanii akkasiin nyaata. Ani ka abbaan kiyya sheekaa jechuun halkan hooyyee deemna. Mana islaamaa, mana kiristaanaa, mana hunda dhayna.
birrii walitti guuranneetiniin addaan qoodamna. Dhumarra gaafa masqala gubaa addaan qoodamna. Ummanni keenya ka isin amma akka waan amantii tokko jibbuu amantii tokko qofa qabu godhatan kun sargii yoo warra ollaasan kiristaanni fuudhe islaama ollaasanillee waamet akkaataa baay'ina isaaniitiin yoo kiristaanni irra baay'ee ta'e sangaa qalet ka islaamaa kana hoolaa bita yoo baay'inni walqixa ta'e lamaanuu garagaratti bitanii kiristaanillee asii qalate islaamnillee asii qalate nama waxii godhuu beeku foon ciruu beeku hunduu itti maddabatee jechuudha. Daanyaa kushiinaan jiru biyya keessan. Daanyaa kushiinaan jiru. Beerri wandoon tun hin jiru taa mindinoo mittibbaaloo gursumeettiin faa nyaata gursumeettiin faa sirriitti nyaatti bakka sargiititti gursee tana warri kushiinaa keessaa nyaata jiru sirriitti xiqqicha. Yellam naannoo keessan hin jiru maal isin Oromoo miti? Isin galee miti? Ka islaamallee nama godhateet ka kiristaanillee nama godhatee akkasitti hunduu wal biratti sargii nama tokko dhaqan already. Sargiin kan nama tokkooti. Gorra'uu qofaatu addaan isaan baasa. Kun immootu sobaa miti dhugaadha. Arsii keessa islaama jira, kiristaana jira, waaqeffata jira, pheenxe jira, ortodoksii jira, hunduu jira. Hundi isaa jira. Hunduu wal jaalata. Cikki isin beeytan kana quban qabu. Ummata gizee hojii wal gargaaru gizee sargii walit dhufu du'aa fi gadda adda gammachuu fi gadda adda qoodatu kana akka waan achi keessatti amantii takkittiin qofa jirtu akkasii miti. Yeroo beete kiristaana ijaaran ka islaamaa birrii kenna. Yeroo masjiida ijaaran kiristaanni hoolaa qabu kenna. Kiristaana kophatti masjiida ijaarte jira. Ijoolleen kiristaana ta masjiida kophatti ijaarte jira arsii keessa. Kiristaanni isin galee miti. Ani erga biyyarraa baay'ee waggaa 25 yeroo hunda warra keenya kana iyyaafatu ijoollee kiristaana ta waliin baran ta waliin guddanne. Wallaahi gizee warra keenyatti bilbilan haa ta'u ijoollee islaamaa ta abbeerota kiyyaa caalaa ijoollee kiristaana ta ollaa keenya ta waliin baranne ilaa ammaan tanaatitti jechuudha. Hagana wal jaalata namni. Hagana wal jaalata maqaa isaanii meeshin gochuu hin barbaadu warri haga ammaa asliin nagaya qaba maaliif hin galle jedheetiniin na iyyaafatu wallahi ijoollee hiriyoota kiyyaa ka kiristaanati. Angilii asirra sirbuun dhageenne isaa fuudhe sirba kenna caalaa ka jiran beekaman jaraan saahiba. Mana barumsatti jaraan saahiba. Amma sirba shawaa kana bar an takka hawaashiidha sin baane. Gizee sirbu kanneen mana barumsatti jaraa wajjin waan lafa dhiituuf hima. Gizee gixmaa kana gizee mana barumsaa cufatu maalii jedhaniitiin torban keessa waan baratan tokko isin galee miti. Wal danda'ee waliin jiraata. Isin galee miti. So ummata akkanaa kana akka waan arsii keessa namni amantii wal jibbu akka waan nu caalaa nuyi achi dhalate hawaasa caalaa beeytanii badhe dhaqanii ummata miskiina qe'ee irratti buqqisanii amaara irratti polotikaa hojjechiisanii jechuudha. Lubbuu nama 200 irratti polotikaa hojjetanii jechuudha. Kana ka godhu qaama mootummaati. Kaalkan daruu qaama biraati. Wanni kun nurraa dhaabbachuu qaba. Rakkoon amman ummata keenya irratti deemaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Hin barbaannu nuti. Waan akkanaa hin barbaannu. Isin galee miti. Tokko kana isa lammataati. Ummanni keenya ka qeerraa buqqaatee muka keessa ciciiftu kun yaa akii macaa kee qaradhu kasitti dhufe ofirraa gombisi aboo እንደዚህ አይነት እኔ አይመችም ይሶዳትና በቃ ልቡን ሁሉን ይንባቱ ከመነ ከሲት dhufe akka hoolaa ciciifte viidiyoo fi waraabin እኔ ማይመችኝ ፓርት ይሄ ነው rakkoon injira hin beeyna garuu akka hoolaa ciciiftanii deemtanii ummata viidiyoo waraabina diina qe'ee kasitti dhufe ofitti dhiisin bakka du'aan ooltu sinan du'aan ooltu miti ajjeesi du'aa jirta akkattu calliftee afaan qabattee du'aa jirtaami qaama hidhatee sitti dhufu ajjeesi du'i maal jechuudha inde haguma fedhe maan taane waan silaa bilaashittuu biraa buqqaa jirta qotiyyoo tokko gurguradhuutiin kilaashii bitadhu kilaashiin 40 qotiyyoon 60 andi barashitna andi kilaash giza duuti sirraa oolaan jirtuudha nama kasin jaaru ka biyya jiru ka ati filatte si quban qabu kasi bulchuuf deemu si dhiisaan jiru
galatan qabdat kabiya bulchulle si ajjeesa jira kabiya bulchu guyyaa fi ajjeesa kabiya bulchu deemu halkan si ajjeesa lamaanuu siif diina keeti lamaan jaraatu warri hidhate ummataaf diina ummata qulqulluuf diinni adii fi gurraachaan qabu sinigale miti aniina akka nama lamaan jaraatu kabiyya bulchuu fi ka bulchuuf deemullee hin deeggarretti diinni adii fi gurraachaan qabu tokko kana isa lammataati kolkoleen asirraa ummata gargaaraa jettee ummata kabajaa qabu ummata miskiina kabajaa irraa fuutee ganda keessa deemtee viidiyoo waraabdu arsiin bal'aadha aanan tokko yoo buqqa'e aanarra ummanni deemee walaa hiru yoo gargaarre akkuma ganda kaan akkanumatti ganda akkanatti buqqa'inee gargaarre matarra deemtanii viidiyoo irratti qabdanii nama 15 ummata hawaasa guddaa aadaa fi safuu beeku kana jechuun safuu beeku kana viidiyoo ittiin qabina birriin 500 kumni takkaati guurtu siifuu homaan gootu nama 10,000 nama 20,000 miti maal jechuudha isin hin dabbaru umma haadha abbaa keeti viidiyoo itti qabdee beekamtii barbaadda ati ka biyya namaa teettee rabbiin siin dabarsin birrii ummata kana guurtee ittiin duroomta na aldiinak saroota xiqqoma osoo ta viidiyoo itti qabduun haadha ta'e osoo taate garaansi danda'a abbaa kee osoo ta'e ayaasaatti baachuu minde nuti gargaarsa meeqa godhaa ture takkaa nama rakkataa viidiyoo finne asi akka hawaasatti ka buqqa'e itti qabnee beeyna maal jechuun horiin kunniin jarru gargaarsa sammuu isin barbaachisa baktiiwwan ammaa nama gargaartanii yoo namni isin jalaa callisu tirfiin haa ta'ina ummata gowwaa kana aslii waan beeku jette wushaa ani wallaalallee ta'u takkaa ganda meeqa gargaarsitee beeka ganda san akka buqqa'etti viidiyoo itti qabee dhufne maallee ganda gaafa ummanni sirka akka jirutti gandi meeqa gubatu dhufne mana gubataa viidiyoo ummata bosona keessa jiru isin garsiifne neetworkii dhabaniiti tiktookii dhabaniiti moo beekan ganda sanii dhabameeti hayaa waan jedhu jira kabajaa waan jedhu jira waan dhoyfatantu jira waan mul'isantu jira jazbaawwan inamichattii garaa rootoo ka ruurriin garaa guuteenu baaba nuraddiin kayyanii karfa hattu isa yoo namni dhukkubsate koomishinii barbaadutu enkene daanee sin jammara namni mootummaa deeggaru qaamni mootummaa deeggaru kamuu ummatarra harka kee kaase kalbi basaasa asiin mootummaa kiyya ani miseensa mootummaati jechaa kaati maallaqa fidiyyattuun hin jiru mootummaan kee yoo ta'e mootummarraa fuudhii gargaarsi sina aldiinak wasak sitti maatillee warri kolkolee mana madaamii teettu warra mootummaa deeggaruu fi paartii siyaasa miseensa badhaadhinaatitti birrii keessan hin kennina hin sobdi ka isiin deeggaru saniyyuu ka ummata fixaaru sitti maan wanta feete fidi karaa sii ta'e situ beekaan adii kana sitti abbaa jala deemtu laalladhu ka biyya bulchaa jiruu fi ka aangoo qabatuuf deemullee xalaata ummataati dhugaan jiru kana fudhadhu sii ta'u hudduu harreesseen yan waan akka sii gochuu hin danda'u as jala deemtee natti hin boo'in natti hin iyyin asliin homaan beeku miskiina gowwaa ani waan akkanaa qorisiin jedhan akka rakkoon nutti gale waloon nutti gale ummata keenya ta'e maal abbaa keetiiti eenyu waa gootee beeytaati ufuun jijjiirre eenyu gargaartee tiriin eenyu rakkoo baaftee beeyta waggaa 10 jiru kana